Buskuuta bareedaa kana akkamitti hojjedhee hedduu mi'aa jechuudha. Na duuka bu'aa qotamtu hojjedha. Nageenyi isaa jaalala hordofii baay'ee kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii isaaniitu akkamitti tan fayyadamasanii ani sira nageenyi galanni waaqayyoof haa ta'u bakka jiraattanii waaqayyoon eegdan isiniin jedheera. Akkuma ilaalaa jirtan buskuutaa fi geematii wal biratti hojjechuuf jechuudha. Wantoota geematiidhaaf na barbaachisan yookiin geematii kan jedhamu saniif jechuudha. Ani habbayeen fi heeliin itti godha jechuudha. Jala kana daakkamaas ta'uu danda'a yoo heeliin giddeeta daakkamuu qaba jechuudha. Akkuma immoo oduun daakanis fayyadamuu dandeessanii kurkumii fi heeliin daakkame habbayeen rakkoon qabu baay'ee tokko shittaa kan qabudha hubeetanii. So giddaa xiqqeessitti godheen jira. Xiqqeessee immoo sukkaaras xiqqeessitti godha jechuudha. Todootsin baay'isanii akkuma ilaalaa jirtan geematii kanaan dura hojjedhe waan ta'eef gadi buutanii ilaaluu dandeessanii nishaanan qaba jechuudha. Nishaatti fayyadamaa kun sukkaara yoo baay'isitti godhu boodarratti naqama waan ta'eef kanaaf isaa akkasumas buskuuta akkamitti akka hojjennu waliin ilaallan isiniin jedha. Badukof immoo dhiifamaa yoo badee machumaan deebi'aa haala jireenyatti yoo dalagaa ijoolleen beektan waan ta'eef asitti kaameraan itti godhachaa jira. Geematii yoo hundi keessanuu beektan waan ta'eef lamaan bakka tokko hojjedha waan ta'eef kun warri hin beekne habbayeeloon maayini hojjettan kan akkanaadha jechuudha. Habbayeeloo kan jedhamu yeroo baay'ee suutii garaagaraatti godhama. Daakkamatti godhuu dandeessanii osoo hin daaknetti godhuu dandeessan rakkoo tokko iyyuu qabu jechuudha. Akkuma jaallattanii yoo hin jaallanne ta'es immoo itti dabaluu dhiisuu dandeessanii akkanatti hojjechuu dandeessu jechuudha. Kuni illee paawudarii yookiin immoo daakuu aannan daakkamaadha jechuudha. Itti baay'isanii fayyadamuu dandeessanii dhiisuu dandeessanii kun rakkoo tokko iyyuu qabu akka mana keessanitti isiniif mijatutti garuu waan itti dabalee jira. Asirratti immoo roobii yookiin urgoo biyya keenyatti godhuu dandeessanii wantoota garaagaraatiin hojjechuu danda'amu jechuudha geemaatiin. Kun immoo nishaa yookiin daakuu boqqollootiin itti dabalaa jira. Daakuu boqqolloo maaf nu gargaara? Akka nu gugguuf gargaara jechuudha. Keessaa kan jalaa hin lallaafne akka kiraanchii jedhamu kan innis akkas akka ta'u jechuudha. Akka akkasuma ta'uuf boqqolloo dabalachuudha. Maankaa lamatti godhuu dandeessanii maankaa tokkotti godhuu dandeessanii rakkoo tokko iyyuu qabu. Daakuu boqqolloo kan afaan arabaatiin nishaa kan jedhamu san jechuudha. Kanaaf isa kana ergan waliin ga'ee hojii sanan bukeeffadha jechuudha. Kun geemaatiidhaa fi geematiin hojjechuuf isiniin jedha. Kanaaf immoo hojii kan cinaa jiru kana hojii obboota buskuutan hojjedha waan ta'eef jara kana waliin bukeessina. Viidiyoon akkasuma jiraan dhiirannee jechuudha. Kun buskuutaa fi daakuu kan fayyadamtan yeroo baay'ee kan nama fayyadama jechuudha. Kun kiiloo gimmaashadha. Xaasaan kun jechuudha. Xaasaas immoo mana keessa qabaatan buskuutni ittiin hojjetamu isaan fayyadamuu dandeessanii. Baay'ina nama qabaatan immoo akkasumatti baay'isaa deemuu dandeessan rakkoon qabutti biikin paawudariidha. Kana fayyadamaa jiru baatuun paawudariin boqoo kaawaa iddoo gargaara waan ta'eef kun kaameraa qabu waan ta'eef kunis isin qabu waan ta'eef irshootti fayyadamu waan ta'eef bootaa san biikin paawudariitti fayyadama jechuudha. Akkasumas immoo wantoota adda addaa fayyadamtanii buskuuta hojjechuu dandeessanii. Buskuutni karaa adda addaatiin hojjetama. Biyya keenyatti harmeen kumaa jettiin fakkaatee daaboo qoloo jedhama. Yeroo baay'ee gara keenyatti kan beekamu yeroo gara amantaa keenyatti jechuudha. Yeroo sabala deemtamu kan qabatamee deemuudhaan nama bira soo deemtu karaa fagoo jechuudha. Karaa fagoo deemuu qabu deemanii amma xiqqeenni sukkaaraan itti godhadha jechuudha. Sukkaarri baay'ee xiqqeessoo xiqqaate mi'aa waan ta'eef waan nagaa jedhamu murteessatti godhaa buddeena yookiin immoo sinii bunaan dhugamutti godhuu dandeessan jechuudha. Rakkoo tokko iyyuu hin qabu. Kanaaf goggogaa waan ta'eef yeroo dheeraa jiraata jechuudha. Yeroo dheeraa teessisuu dandeenya. Giree keessummaan nutti dhufee fi wantoota adda addaatiin godhamuu danda'a waan ta'eef ani kanan beeku akka baadiyyaa yookiin akka mana keenyatti jechuudha. Yeroo karaa deemamu namni tokko dhukkubee yeroo sabala deemu yookiin immoo karaa fagoo namni deemu tokko isa kana qabatee deema jechuudha. Ammas itti agarsiisee qulqullaa'ina nan qaba, viniiliyaa nan qaba. Woota viniiliyaa kalariidhaan hojjechuu dandeessan halluu adda addaa qaba waan ta'eef halluu adda addaatiin hojjechuu dandeessan immoo halluu tokkoon hojjechuu danda'a. Aduudhaan hojjechuu barbaada waan ta'eef garuu halluun hin jiraanne fayyadamuu barbaanne. Kana jara kanas godheera. Amma viniiliyaa kunti fayyadamna. Viniiliyaan shittaa yookiin immoo urgaasaa akka nuyi bareechuuf yookiin akka nuyi mi'eessuuf jechuudha. Killee urgaa killee sanuuf barreessee jala balleessa jechuudha dhiifama. Yeroo tokko roonfinee irraa badaayitan. Naasanii fi taphata bukuuf immoo irra deddeebi'uuf dhiifaman isiniin jedha. Kultaaf afaan kuusanumaa fi kanaafuu amma soogida xiqqeesse jechuudha. Osoo ittiin baay'isinii fayyadamaa kana dhadhaadhaan sukkuumuu dandeessan jechuudha. Rakkoon qabu amma geemaatii kun sukkuumaadhaan agarsiisuu fi geemaatii kun ergan waliin ga'een booda immoo isa sukkuma jechuudha. Geemaatiin haala garaa
biraatti bukeessuu dandeenya harka koo dhiqadhee maashiniidhaan bukeessuu dandeessa rakkoo tokko iyyuu hin qabu jechuudha garuu ani kan baradhee harka kootiin waan ta'eef harka kootiin irra natti tola. Haganaa ta'uu lixiin akkamitti akkanaa bareedu harka kootiin irra naa gala waan ta'eef geemaati rakkoon qabu qallisneeti waan ta'eef baay'ee sukkumuun hin barbaachisu akka nu jalaan goo akka bicha eegganne akka keessatti fireen godhanne daakuu keenya bicha eegganne wal qixxeessina jechuudha. Kanaafuu irdii warri kalarii barbaadan irdii baay'isaniitti dabaluu dandeessanii rakkoo tokko iyyuu hin qabu akka fedha keessaniitti jechuudha hin qabu soo ta'e immoo rakkoo tokko hin qabu. Geemaatii yeroo baay'ee karaa adda addaatiin fayyadamna. Geemaatii namni diibsii rummaanii kan jedhamu kun immoo cuuffaa tamaraa akka dammaatti kan fayyadamu jira. Dammoo seeraa kan fayyadamu jira. Keessattuu yeroo damma fayyadamne dammi orjinaaliin ani biyya akkumaatiin argama dhiyaatu dhugaa dubbachuuf damma gaarii argeen beeku biyya kanatti jechuudha. Lixi akkuma argaa jirta yoo lixiin geemaatii qallachuus hin qabu furdachuus hin qabu karaa kanaan jechuudha. Hoo furdanni keessisaa markaa lixii ta'a jechuudha. Kanaafuu akka nu jabaatutti godhuu qabna amma immoo busuu tokko fayyadama jechuudha. Asirratti geemaati irratti jechuudha warri damma fayyadamtan yeroo baay'ee kurkuminaan addunyaatti baay'ee tagasuu miti garuu mana keenyatti diibsii rummaanii kan jedhamu kun immoo damma kan tamaraaf fayyadaman jechuudha. Kanaaf waan hundatti goona jechuudha. Kanaaf zayitii fi asirratti zayitii fi batarnawwaa fayyadame jechuudha. Batarnawwaa yookiin aannaniinis dhadhaa mana keessaa qabdanii zibdaa miraa'ee yoo qabaattanii batarnawwaa hin ta'a akkasumas immoo ataakiltiiwwan garaagaraattis hin ta'a garuu kan mana keessaa qabdanii irra caala garuu dhadhaa fayyadamni baay'ee bayeessa jechuudha. Zibda miraa'een mana arabaa keessaa hin dhabamu warri mana madaamii keessa jirtanii akkasumas immoo batarnawwaanis hin dhabamu jechuudha. Kanaafuu isaan fayyadamuu dandeessanii isin jechuu jaaladhaan amma aannanii fi zayitii xiqqeessitti godheera batarnawwaa sittiin agarsiin dhiifama dhumarra sittiin agarsiisa injira jechuudha dura isin waan ta'eef kanaaf batarnawwaa kiyyan itti fayyadama jechuudha dhumarratti kun ammoo argaa jirtan isa kana jechuudha. Inni kun yeroo baay'ee mana nama hunduma keessa iyyuu jira yaada kun jiraachuu baate immoo maraa'een hin dhabamu jechuudha. Zibdaan kan zibduun nu ta'e iyyuu dhadhaan mana keessaa qabnu jiraachuu danda'a akka dhadhaa biyya keenya sadiitti dhadhaa hoo jedhamu dhadhaan loonii argamuu dhabuu danda'a garuu dhadhaa loonii sun taa'ee dhadhaan biyya kanatti dhadhaa garaagaraatu jira isaas fayyadamnee badambiitti sukkuumuu qabna jechuudha. Buskuun sukkuumamee sukkuumiidha kan barbaachisu sukkuumaa san badambiitti sukkuumuu qabna. Nu ilaalaa jirtanii akkatti sukkuumee bareechi jechuudha. Madaamiin kun hedduu jaalatti yeroo baay'een ta'a waan ta'eef yeroo dheeraa ta'a waan ta'eef dhugaa dubbachuudhaaf madaamiin kun nyaata biyya keenyatti yookiin nyaata Itoophiyaas ta'e nyaata garaagaraa jechuudha. Mi'aawu malee filannoo tokko iyyuu hin qabdu jechuudha. Garuu isheen mi'aawu qofa barbaadde jechuudha. Mi'aa fi xiqqoo ishee waan nama gubu nyaata garaagaraa ta'e barbaadde. Kunis immoo yeroo dheeraa ta'a waan ta'eef kun biyya keenya rakkoo tokko iyyuu hin qabu hedduu jaalatti jechuudha. Fi ijoolleen isin jaalatanii kanaaf isaan bukeessee amma kun asirra geeraa wajjin hojjenna jechuudha. Lamamaaf bakka tokko hojjetta jechuu dandeessanii kuni kan ta'udha. Geemaatiin immoo kasasaa ta'ee mucaan ishee kun ilmaadha madaamii kooti jechuudha gara biraatti dhufee jira. Geemaatiin immoo hedduu jaalataa isa tuna hojjedhu naan jedhee isaa kan hojjedhaa kun immoo kan madaamii kootiitiin zayitii argaa jirtanii. Kanaaf zayitii kuwasitti kun akkatti godhee geemaatiin zayitii baay'ee barbaada waan ta'eef akka zayitiin qoodheef kan laaluu fi maankaadhaanis hojjechuu hin dandeessanii maankaa keessattuu gisee aannan daa'ima wajjin dhufu maankaa xiqqaa sun jira isaan hojjechuu hin dandeessanii namni tokko immoo wanni illee hojjeta haayilaandii bishaanitiin illee hojjeta garuu harkaan hojjeta jechuudha. Kan ammoo irratti barachaa jiran kanaaf kun ammoo buskuta koo bira ga'ee jira. Geemaatii isaan hojjetee hiriyaa kootti hojjete jechuudha irratti barachaa jirti. Kana fakkaata. Akkuma argitan kun akkatti bareesseera jechuudha. Kan ammoo iyyuu qaqallisee karaa natti tolee namoonni muraa jechuudha. Gurguddisuu hin dandeessanii xiqqeessuu hin dandeessanii warri booddee kan hin qabne ammoo iyyuu xaawulaa keessa qulqulleessanii xaawulaa irratti fayyadamuu dandeessan nama tokko rakkoon qabu waan mana keessa jiruun jechuudha. Qaqallisanii xiqqeessanii soo barbaadan gurguddisanii soo barbaadan akka fe'a keessanitti jechuudha. Viidiyoo wajjin viidiyoodha waraabaa muruun namatti hin tolu dhugaa rabbi dubbachuudhaaf jechuudha. Anumatu waraaba si'amatu muras waan ta'eef baay'ee tokko rakkisaadha. Kanaaf badambiitti isintti mul'anna jedhee yaada. Kanaaf dhiifama isin gaafadhaa akkatti erga qaqallisnee murrii sammuu xixiqqeessee adda umurii raawwadhan immoo ibidda irratti guura jechuudha. Garuu dhugaa dubbachuudhaaf yeroo baay'ee gaafata jechuudha. Keessattuu xiqqaa hojjettanii xixiqqeessanii wajjin yeroo baay'ee dheeraa gaafata. Dalagaa akkasii hundatti immoo biyya keenyatti maqasiidhamuun muramoo beektan na yaadadha yeroo walitti baay'isanii jechuudha. Yeroo namna yaamanii
akka ammaa kana miti ka ollaan dura wajjin biraa wajjin dhugaa waan hunda wal gargaaru ta'ee fi gara mana tsabalaas deemuu barbaadan gara tokko deemuun ollaa wajjin hojjetama. Ani kana beeku maqasiidhaan murama jechuudha. Kalarii yookiin qarxii garaagaraatti baastanii jechuudha. Akka fiitan akka bareedutti gootanii tolchitanii nama kana sitti agarsiisuuf inni jedha kana sitti agarsiisuuf baay'ee tokko ulfaata harka tokko jechuudha. Kanaafuu akka tasarraan geeraa zayitii keessatti na'eerra haga diimatee wal qixxaawutti jechuudha. Isarraa xixiqqeessitee xixiqqaawute immoo isarratti guyyuu baay'ee tokko nama rakkisa. Kana fakkaata buskuunni kun asirratti baasee jira. Akkana jiran isiniin jedha. Kana immoo xixiqqeessee umurii hundumaa karaa gurguddaadhaan kun jechuudha. Gurguddaadhaan immoo karaa barbaadanii akka fiizanitti muftanii jechuudha. Karaa fiizanitti kennitanii biyya keenyatti maqasiidha garuu maqasiisuun nama tokkisaa karaa kanaan jechuudha. Nakatti umurii kanas immoo keessatti naqan isiniin jedha. Asirraan ga'ee jira. Kun xixiqqaatee kun gurguddate jechuu dandeessanii harka tokkoon muraa harka tokkoon viidiyoon hojjechaadha waan ta'eef baay'ee natti hin tolle kanaaf dhiifama isin gaafadha. Garuu karma ta'eenis immoo ta'ummaa hojjetanii nyaachuun hin barbaachisa waan ta'eef asiin geeraa hundumaafuu kana fakkaata hoo jaalattan laayikii sheerii sabiskiraayib gochuu hin dagatinaadha. Warroonni gamman afaan turtan immoo hedduu naa galatoomaa isiniin jedha obboloota koo dhugaa hedduutu galateeffadha. Baduutti immoo dhiifama waan garaagaraatiif naaf mijachuu didee viidiyoo hojjechuu irratti jechuudha. Viidiyoo waraabee keessa immoo jiratee diqilootti baay'ee tokko rakkisaadha dhugaa dubbachuudhaaf garuu duraa sadii miti. Kanaaf isiniin jedha an jaalattan jedhee abdiin qabaa laayikii sheerii sabiskiraayib gochuu hin dagatinaadha. Viidiyoon kee kanarraa asirratti xumurama. Viidiyoo biraatiin angolitti deemti nagaan naa tura biyya keenya nagaa jaalala tokkummaa nu haa kennu. Biyya keenya nu haa tiksu waaqayyoo waan hundumaaf biyyi nagaa taate waan hunduu kan jiru jechuudha. Nagaa nu haa kennu kan dhageenyu kan ilaalu hunduma isaa nurraa qabee waaqayyo nagaa isaa nu haa buusu kan dhibame nu haa fayyisu bakka jiran hunduma nagaa nu haa godhu nagaan naa jiraadha.